ija duraayoon isi dhabe garaa koo booyaata tabe imaan. Jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi fayyaadha bakka jirtanitti warri maamila chaanala keenyaan ta'een chaanala keenyaaf maamila akka taatan subscribe godha odeeffannoon yeroo yerootti simbiraan geenyu akka akkuma yolbaafne simbira ga'u yoo barbaadan mallattoo bilbilaa jiru san qaqqabuudhaan subscribe gootan booda gattuqaadha. Akkuma beekamu erga Hacaaluu dhabne Jawaar Mammaffaa hidhamne booda odeeffannoo waaqtawaa fi odeeffannoo dhugaa akkasumas nama loogii malee waa barreessu jajjabaa dhabuu keenya walumaa yaadannaa garuu immoo akka nama dhuufuu qayya keessa badetti warreen waan gaggaarii sabaaf odeeffannoo haqaa fi xiinxala sirrii sabaa kaanis dhabamne arraaf barreeffama xiinxala haqaa tokko isinii qabadheen dhufeen jira hanga xumura saganticha akkan wajjin turtanis abdiin qaba. Rakkoo Itoophiyaan keessa galtee kun qaama piroojeektii Isaayyaas yookaan Eertiraati jedha qabiyyeen barreeffamichaa kun. Itoophiyaan rakkoo seenaa keessatti agarre mataa irratti ajjeerrattee waliin gatantaraa jirti. Rakkoon kun keessaa hangafni piroojeektii Isaayyaas yookaan Eertiraa fi rakkoo kana keessaa boof furmaata jedhee waan yaada akka armaan gaditti dubbisaa jira. Tokko waraana kallattii TPLF hin taasifamaa jiruu fi waraana walwaloo kan siivil waarii kutaa biyya bakka hedduutti deemaa jiru. Waraanni kun lameen sadarkaa irra jiru Itoophiyaa qofaa miti gaafa Afrikaa bira darbee addunyaaf yaaddoo ta'aa jira jedha. Lola TPLF wajjin taasifame irratti lubbuun nama badee lakkoofsi hin ibsu. Siiviliin Tigraay harca'ee gaafa qoratamee bahee addunyaa Itoophiyaa guutuu awwaggazuu dandeessi. Rokketiin Baahirdaar fi Gondaritti darbatamee ture. Namni hedduu galaafateera. Akka waan timaantimii yookaan unguddaa hin darbatamee miidhamni hin qaqqabne kan jedhu akkuma jirutti ta'e. Loltoonni gama afranii hirmaatan keessaa haga dhume addabaabayii beekuu dadhabus oduun gamaa gamana suufnu lakkoofsa guddaa akka ta'edha kan ibsu. Lola gama afranii yoggaa jennu gama raayyaa ittisa biyyaatiin, gama waraana Eertiraatiin, gama humna Tigraay fi gama humna milishaa Amaaraa jechuu keenya. Raayyaan ittisa Itoophiyaa izii kaabaa ture dhidhimuu mootummaa ragaa bahee jira. Warri yeroo bahus miidiyaa mootummaa irratti agarre. Ajjeesuu qofa osoo hin taane harma dubartii muruun hanga qaama saalaa ablee danqaruu kun gabaasa safuu cabse kan EBS irraa arganne kan Abiyyi dubbatedha. Waraanni Eertiraa hedduun akka miidhamee fi wayyaaniidhaanis booji'amanis ni odeeffama. Humni waraana Tigraay, humni addaa poolisii fi milishootni 200,000 olitti tilmaamamu. Hamma kana keessaa hanganaatu dhume jedhamee wanni ibsame yookaan labsame, injifataniiru jedhamee ammoo ifatti wanni labsame, injifataman jechuun waan lamaan keessaa tokko. Yookaan dhumaniiru yookaan to'atamaniiru yookaan ammoo himatamaniiru, qabaman to'ataman hin jedhamnes hin odeeffamne. Yoo dhumuu baatan lolichi ammayyuu deemaa jira, namni dhumaa jira jechuudha. Kana ala wanti soban hin jiru. Humni addaa waraanaa fi Fooxalabash kutaa 30 yookaan nama 30,000 waraanicha hirmaatee achumatti akka bahe boochi isaan irraa dhageenye jira. Makkalaakiyaan beekaa fuuldura nu hiriisee nu ficiisaa jiras jedhanii ifatti dubbataniiru. Walumaa galatti waraanni kallattiin kun lubbuu siivilii fi hidhattoota 80,000 tilmaamaan ol baaseera yookaan hobbaaseera. Dhimmi biraa dhimma lola walwaloo kan siivil waar Amaaraa fi saboota biroo gidduutti godhamu sadarkaa ulfaataa irra gaheera. Gumuz waliin lola taasifamaan lubbuun bade 1,000 jala dhufa. Afar waliin lolatti jiru, Oromiyaa waliin lolatti jiru, kaaba keessa bakkawwan hedduutti haleellaattu jira. Somaalee fi Affaar lola walitti banaa jiru. Konsoo keessa lola gosaa cimaattu jira. Gaambellaadha Anyuwaaq fi Nuweer wal gaarreeffachuu yookaan lola Suudaan kibbaa hirmaachisuus ta'uu mala. Ija duraayoon isi dhabe garaa koo booyaata tabe imaan. Inni lammaffaan waraana Suudaan daangaa Itoophiyaatti bantedha. Lola ulfaataadha. Lola faayidaa humnoota hedduu duuba jirudha.
lola Masri yookaan hirmaannaan keessaa qabdudha. Lola nyaarri Ameerikaa keessa jiru, lola biyyootni Arabaa tumsan hunduu olitti ammoo lola wayyaaneen gama hundaan itti hirmaatudha. Jeneraaloota wayyaaneen hoogganamuu mala. Meeshaalee raayyaa ittisa biyyaa saamaan achi guuratanii achi as waraanuu malu. Inni sadaffaan wixinee gaaffii abbaa lafummaa Suudaan dhiyeessuuf deemaa jirtudha. Suudaan gaaffii Itoophiyaa dugda kutu dhiyeessuuf tattaafachaa jirti. Lafti Abbayyaa irratti ijaaramaa jirtu kun kan kootii jetti. Kun gaaffii Suudaan osoo hin taane akka CIA'n kan Masrii, kan IMF fi kan Baankiin Addunyaan dogongora biyyi godheetu kana fide. Jawaar kana dura Ahaduu TV irratti waan dubbateef irra deebi'uu hin barbaachisu. Inni afuraffaa kasaaraa dippiloomaasiiti. UN yakka waraanatu mootummaadhaan raawwate waan ta'eef nan himadhaa nan qoradhaa jechaa jirti. Biyyoonni hundi ollaa Keeniyaa fi Jibuutii osoo hin hafin nyaara guuraa jiru. Qoqqobbii fi luugama sochii kana hordofnee waan dhufu tilmaamuun salphaadha. Rakkoo hamaa kana keessa yookaan piroojeektii Iyyaas kun maaltu wal qabsiisa? Isayyaas jechaan diina seenaa fi tarsimoo kan Itoophiyaa akka ta'e addunyaatu ragaa ba'a. Sadarkaa bilchina biyyi irra jiru waan hubateef tooftaadhaan Itoophiyaa rakkootti galchuuf jaalala fakkeessees itti dhiyaate. Gorsa fakkeessee gurbaan gaafa muudamu akka paastarii, qeesii yookaan sheekii jaalala labuu ajjecha fidhaa ukkaamsa barsiise. Boombii sanee 16 irraa kaasee diraamaawwan haga irratti kan raawwataman gorsuu fi amansiisuu keessatti gahee leencaas taphateera. Daa'ima hirmaannaa siyaasaa hin qabne irraa hanga Jawaar hiisisuu, ajjeefamuu, jaarsaa jaartii hanga Hacaaluu yookaan du'a addunyaa raasee seensa piroojeektii diktaatarshipii waraana Tigraay irra baname kana gorsee jajjabeessee jalqabsiisa Isayyaas mataa isaati. Gargaarsa waada galee fi waraana irratti hirmaachisee shukkaa fi cilfaa osoo hin hafin saamanii Eertiraa fe'achaa jiru. Waraana Suudaan hamma bantee harki isaa keessa jira. Dhiyoo kana Abiyyi Isayyaas Abbaay geessee daawwachiise. Achi deebisee makalaakiyaa diippoo daawwachiise. Ittaan sun humna qilleensaa seensisee meeshaalee Itoophiyaan hidhattee hunda ilaalchise. Dogongora cimaadha. Osoo biyya biraa ta'e kun akka biyya ganu yookaan tireezanti ilaalama. Humna meeshaa biyyaa ofii yookaan wiippoon balansiin mootummaan biyyaa kamiituu hin agarsiisu. Isayyaas meeshaalee sana ilaalee galee humna Abiyyi yeroo dhumaatiif gamaagame. Tigraay wajjin yoo wal waraane meeshaan kun waan dhumtuuf piroojeektii keenya lammataa salphaadha akka duubatti hin raawwachiifnaas kan jedhu qaba. Wiippoon balansii kana dabarsee Masrii fi Suudaaniif kennuus hin oolu. Suudaan waraana Tigraay hordofuudhaan erga meeshaa fi raayyaa ittisa biyyaa harkatti haphatee waraana bante. Waraanichi amma ji'a guutuuf deema. Itoophiyaan raayyaa bobbaasuu sodaatti. Lola mo'amurraa kadhachuuf deebisuu filachaa jirti fakkaata. Humni Suudaan aanaalee Matammaa fi Armaacoo guutummaatti akka to'ateen bulchaan godina Gondar lixaa kaleessa BBCtti simeera. Masriin tuttuqaa yookaan haraasmantii biraa jalqabdeerti. Torbee dabre Isayyaas Kaayirootti mul'ataa jira jedhan. Waltajjii dhokataa addunyaa fi Abiyyi hin beekin irratti guyyaa kaleessa ministeerri dhimma alaa Ijipti ambaasaaddara Itoophiyaa hatattamaan waamee ejjennoon mootummaan kee Masrii ilaalchisee qabu dafiinuu beeksisii jedheen. Kun lola barbaachaa Isayyaastu waa gorsee galee ta'innaa laata. Piroojeektii Isayyaas Itoophiyaa dadhabdee fi rakkatti arguuf qabu mirkanaa'afii jira. Furmaan isaa hoo maali? Ija duraa yooni si dhabe gara kooboo yaada tabe imaan. Abiyyi ofis Itoophiyaas baraaruudhaaf wantoota kana raawwachuu qaba jedhee namana. Tokko, Jawaar fi hooggantoota Oromoo hidhaa baasee waliin biyya bulchuu, Oromoo araarfatee humna keessoo cimsee tasgabbii siyaasaa magaalaa fi baadiyyaa buusee tumsa Oromooti fi dippiloomaasii ajjaahee deebisee foolii tolaa itti horachuu, waan hooggansi Oromoo jedhu yookaan mootummaan ce'umsaa yookaan aangoo qooddachuu yookaan waan fedhe fudhachuu. Inni lammaffaa Amaara illeetti isaanii fi miidiyaalee isaanii gorsitoota fi hogganoota isaanii adaba itti gochuu. Itoophiyaa rakkoo oofaa jirtu tokkoffaan isaanii lolli walwaloo isaan bakka hundatti kakaasaa jiran biyya kana balleessa. Jara kana rukutuun afaan luugamuu fi miidiyaa harkaa babbaafachuu qaba. Baga sirboo
yookaan bara 6,415 baatanii bara haaraa 2020 akka geessan bara nagaa fi tasgabbiinuu haa ta'uu jedha. Galatooma Walaabuu Jiilootiin.